Sameshawa Raayyaa Gullallee ganda Saaddinii Biyyoo Gooti Gaarginaa Mucayyooti Yamaabree kan jedhamtu sin jijjiira abbaa kottee gara Dubaay kana sin bira dhufte. Na jijjiiruu haa sin bira dhufte. Amma immoo boqattee naan jedhani. Amma immoo gara kiyyatti naa ergaa hin jedhaa. Gara kiyya akkanaa dhuftu naa godhaa hin jedhaa. Beetasabni dhaadhan ta'a. Haati dhaadhan teessi. Anillee dhaadhaan nama dhufa. Gara kiyyatti adaraa hin jedhaa. Akka gara kiyyatti naa eegitan adaraa. Adaraas cimmaaressin hin jedhaa. Anamma goggogeef maafu. Adaraa cimmaarii adaraa gara kiyyatti akka naa ergitan. Sinin jedhaa. Mucayyooti Yamaabree hin jedhamtu. Yaa'ima mucayyoon. Adaraa cimmaareen jedhaa adaraa. Cimmaareen jedhaa adaraa. Akka gara kiyyatti na ergitan hin jedhaa. Ani goggogee homaa. Nafseen tinni mannaa beduudha. Gara kiyyatti na ergaa adaraa. Na gargaaraa. Na gargaaraa hin jedhaa adaraa keessa. Gara kiyyatti akka na ergitanii. Mucayyoota na adaraa. Dabalataan illee keessuma isheetii Maarbee Mulwaan jedhamtu tun biyya Dubaayitti kutaa 10 keessaa akka tasaa taatee biyya Dubaay dhayite lubbuun ishee waan darbeef ijoollee salaalee ijoolleen Oromoo hundi akka nu gargaartan Mubbaarak nan jedhamtu adaraa Waaqaa. Waaqni kun utuwaa malee hin jiraatu Waaqa utuwaa malee utuwaa Waaqa adaraa. Waaqni kun utuwaa hin qabu adaraa Waaqa. Nu biraan darbina ijoollee salaalee adaraa. Ijoolleen Oromoo gargaarsa nu godha abbaan hidhaadhaan ta'a. Egaa obboleettiin teenya tun dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee tokko nama cabsuudha. Abbaa fi haati ishee akkuma argaa jirtan akkanatti bu'aatii jiru. Dhugaa dubbachuuf Waaqayyoon lubbuu ishee amaaru. Biyya Ormaa keessatti hafuun baay'ee waan badaadha. Ba'anii biyya Ormaa keessatti hafuun dhugaa dubbachuuf obboleettiin teenya waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu. Daa'ima akkuma argaa jirtan daa'ima xiqqoodha. Sigana biyya kana dhuftee reefu waggaa lama guutti maatii isheetii maatiidhaan nama takkaadha. Dubartii takkaadha. Daa'imti na jalaa dhumte jedhanii dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu. Waan baay'ee onni namaa cabsuudha jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya akkanatti kan baay'een isaanii akkanatti biyya Ormaa keessatti afan mucattiin tun daa'ummaadhaan kan biyyaa baatee maatii kee afan dabarsa jetteeti mana ijaaraaf jetteeti kan ishiin biyyaa baate yaa ta'u malee carrashii akkana godhee biyya Ormaa keessatti hambisee abbaan immoo reefu maashinaaf galchaa jechaati jira. Dhugaa dubbachuuf akkuma amantaa keessatti illee kadhannaa godhaa fi maatii ishee Waaqayyoon jajjabina haa kennuu fi hedduu takka waan hodhanii nama cabsuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya waan beekuu qabdan tokko dhugaa dubbachuu fi lubbuu keessaniifis ani yoo isin dhukkubirree tarii yoo kan dhukkubsattanirree ta'e akkas baqa anjira miti daftanii tirree mana yaalaa deemuun barbaachisaadha beektanii amma mucattii akkatu jira dhugaa dubbachuu fi aanuma kiyyaa keessa mucattiin tun waggaa 2 fi waan ta'e turtee jirti. Yeroo moodoo dhukkubuu osuma dhukkubuu kana hunda turtee jechuudha. Booddee gaafa biyyatti baqa nurree gargaarree gaafa biyyatti galtu baqa waa xiqqootu hafee jechuudha. Waa xiqqootu hafee duudhaaf. Kanaaf waan akkanaa kana rabbiin namaa baraaru daftanii tirree mana yaalaa deemuun dirree mucayyoon tun amma waan isheen ittiin duute hin beekamu jechuudha. Mucayyoo ijoolleen lama akkanumatti osuma nagaa qabanoo kun ishii tanaan lammaffaadha jechuudha. Rabbiin yoo harka namaatis ta'e inni haa faraduu ofiinis dhukkubsatteetti duute yoo ta'e lubbuu ishee amaaru. Egaa baay'ee tokko waan nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuuf maatii kanatti imimmaan isaanii arguu caala wanti nama onnee nama cabsu hin jiru. Enggidi Rabbiin sabrii isaaniif haa kennu jajjabina isaaniif haa kennu jenna malee wanti jennu tokko hin jiru. Kanaafuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf biyya Ormaa keessatti sirriitti of eeggannoo barbaachisa. Sirriitti of eeggannoo akkuma biyya keenya tarii amma ijoolleen gadi ba'an kuni
baay'een isaanii jechuudha adagaa makiinatiin kan lubbuu isaanii darbutu jira aluma salphaadhaan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee of eeggannoo godhaa dhibeerree waan xiqqoos hin qabne atattamaan gara mana yaalaa deemuu hin dagatinaa immoo ani lubbuu bakka of eeggannoo godhaa kan sen caalu hin jiru. Ishee miceeyoon tun tarii carraa ta'ee yookiin carraa namaati gufuun yoo nama dhoofte inaaf angaruu waaqa birattis immoo of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Obboleewwan keenya biyya ormaa jirtan hundumti keessan waan kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Dhugaa dubbachuuf waan salphaa miti kun. Ijoolleen keenya akkanatti kan dhumaa jiran namoota amma fakkeenyaaf mucattiin tun kunoo hojii uumatti mucayyoon miila darbitee asitti ajjeefamte arabummaan kan harkuma namaatiin kan ajjeefamte mucayyoon tunis immoo hin dhukkubsanni jedhan hiriyoonni ishee affanamteetuma kan yookiin immoo amma biyya kana keessatti waan yookiin immoo minkeeyyiifiin irra jiraachuu danda'a kutaan isheetillee xiqqoo ta'uu dandeetti balaa minkeeyyiifiitiin ta'uu danda'a bakka hin beekamu. Kanaafuu bakka jirtanitti of eeggannoon isinumarraa eegama. Dhugaa dubbachuuf maatiin handuu irra du'ee kan jiru idimee guggubachaatii jiraata jechuudha maatiin keessan. Dhugaa dubbachuuf amma yeroo darbe bara darbe jechuudha ijoollee lama sararatanyoota bakka tokkotti minkeeyyii bala'aan minkeeyyii hin qabu ta'ee ani waan ta'e beeku kutaa keessatti nama lama araan kan ka'ee jedhan araan kan ka'e dhuman ijoollee sun irree gaarii miti biyya kana keessatti immoo akka malee o'aa jira jechuudha. Kanaafiyyuu araan irree kan ka'e manni xiqqoo kutaan keessin xiqqoo gaafa taate akkasittillee beektanii tinfaashiniin jiru waan ta'eef waan akkasii sirrii of eeggannoo godhaa siniin jechuu barbaada. Ijoolleen lama akkasitti kan dhumte miila oggaa darbii jechuudha. Annaa waan akkasiiti dhugaa dubbachuuf ijoolleen baay'een bakka waan salphaa waan of eenyu jechuu danda'aniin lubbuu ofii baraaruu kan danda'anii garuu haaluma eenyusiin kan lubbuu isaanii darbitu namoota baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo barbaachisaa sirriitti of eeggannoo godhaa siniin jechuun jaaladha. Inni dabalataa immoo egaa obboleettii teenyaas maatii isheetis waaqayyoon jajjabinaa kennuufi wanti jedhamu hin jiru. Baay'ee nama dhukkubaa baay'een dhugaa dubbachuuf hedduu baay'ee namatti dhaga'ama. Mucattii haadhaaf abbaadhaaf ija nama takkittiidha. Ingilis rabbiin sabirii isaaniif yaa kennu isheedhaaf immoo waaqayyoon nama gannataa ishee taasisu. Kanaafuu nuti keessanuu kadhannaa godhaa fi isiniin jechuun jaalladha. Mucayyoon tun kunoo akkanatti kan boqattee kadhattiin namoota baay'eedha ishee bichaa osoo hin taane ijoollee baay'eedha. Waan kan bakka waan ta'anii boqatan kan hin beekamne osoo hin dhukkubsatin ijoolleen tun osoo haasa'anii ijoollee ishee tanaan sadaffaadha jechuudha biyya kana keessatti. Kanaafuu ijoolleen keenya biliis of eeggannoo godhaa sirriitti. Osoo waan akkanaa kun sirriirra hin gahin jalaa irree ba'aa. Dhugaa dubbachuuf biyya kana keessa immoo namootni Itoophiyaan hin jira namni isin gargaaru irree hin jira yoo isin taane baatu dhugaa dubbachuuf akka irree poolisiitti kennitan asitti sirree waan gaariidha waan isin gargaaruu danda'udha. Akkam rakkina yoo ta'e khalaas waan baay'ee takka dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa wanti godhan garuu hin jiru. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru yenna malee wanti hin jiru dhugaa dubbachuuf hedduu takka natti dhaga'ame mucattii tanaayi. Sorry. Nama akkasiin jedhaa turtii gaarii qabaadha.